Yaadachiisuudhumaa fi jarana waan OPDO'n biyya keessatti warri biyya hoogganan waan haasa'an yeroo tokko diraamaa waan fakkaatu kana yaadachiisuudhaa fi egaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'a mariin keenya kan irratti baay'inaan xiyyeeffatu Oromummaa, sabboonummaa, tokkummaa akkasumas Oromiyaa kan jedhudha. Jarri kuni kan walirraa hin fagaannedha. Oromummaa, sabboonummaa, tokkummaa fi biyya Oromoo Oromiyaadha. Yeroo kanatti na wajjiniin kan argaman egaa akkuma duraan argitanii keessummoonni irraa jechuudha. Yaayyaa Bashir biyya Sweden irraa Yuunivarsiitii Malamoo kan jedhamu irraa maqaa isaa na sirreessuu dandeessa. Yaayyaa International Relation barataati jira. Yaayyaan torban lama booda barnoota isaa fixee sirriitti akka namoonni maa badan jechaa jiru. Akka durii sanatti miidiyaatti akka deebi'u abdiin qaba. Akkasumas Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Hundi keessanuu beektu Michigan Yuunivarsiitii keessaa barsiisaa jira yeroo ammaa kana dhimma Oromoo fi Oromiyaa hundi isaanii warra hordofanii. Baay'een keessanis akkan duraan beeksisetti gaafii adda addaa gaafattaniirtu. Jara kana ani gaafachuu duwwaa otoo hin taane isinis akka gaafattanii gaafii kakkaaseera. Gaafii sana keessaa kan amma tokko fudhadheera waa'ee Walloo maal jettu, egeree Oromiyaa fi Oromoo irratti maal jettu, akkamitti milkoofnaa, akkamitti galma ga'uu dandeenya kan jedhuta. Hayyoonni keenya hoo maal hojjetaa jirtu, maal hojjechuu qabdu kan jedhudha. Faannoo irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhamee ololamu suni ammam dhugaadha kan jedhullee kaaftanii jirtu. Dhimma masaraa haaraa ijaaramuu irratti maal jettu kan jedhudha. Tarii Finfinnee fi dhimma Finfinnee kaasuun keenya hin oolu. Kana wajjiniin bal'inaan waa'ee masaraa kanarratti hubannoo kan warri qaban keessattuu Milkeessan. Dr. Milkeessan hubannoo guddaa qaba. Kan duraa waan jalqabametu jira. Sanas iccitiisaa kan nuun ga'u ta'aadha. Abdiin yookiin fedhiin uummata Oromoo attamitti galma gahaa kan jedhus gaafii kan gaafattan jirtu. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu malee mariin biyyoolessaa OPDO bu'aa hin qabu kan jettanii yaada kennitanis jirtu. Galma qabsoo uummata keenyaa xumuraan ga'uuf maal gochuu qabnaa, eenyurraa maaltu eegama kan jettanis jirtu. Gaaffii keessan hedduudha amma tokkoon keessaa fuudhe. Amma laayivii jirru irrattis waan sin gaafattanii irra fuudhee gara hayyoota keenyatti dabarsuudhaaf yaaliin godha. Hanga dhumaatti nu wajjiniin turan jedha. Egaa gaafilee sin kaaftan kana hayyoonni keenya yeroo mari'atanii sana keessatti isinii deebisu jedheen abdii godhadha. Egaa akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee jedhutti har'a hayyoota lama qabannee dhiyaannee hayyoota Oromoo gara fuulduraattis bifuma kanaan akkuma kana duraa godhaa turree dhiyeessuu itti fufna. Hayyoota Oromoo kamiifiyyuu balballi OMN banaa waan ta'eef warra sin dhaqqabne warra sin dhaqqabne immoo jirraa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti haasa'uu barbaanna yoo jettanii OMN balballi OMN hayyuu Oromoo kamiifuu banaa ta'uusaa ammas irra deebi'ee ibsuun barbaada. Warri hayyoota eebelu nuyyaa dhiyaatu immoo jettanii hayyoota sana dhiyaadhu jedhaatii poosh godhaa yookiin immoo gama keessaniin dhiibbaa godhaa. Nuti balballi keenya banaadha jechuun barbaada. Gara marii keenyatti har'a deebina ga'a. Mariin har'aa dhimmoota adda addaa kaafnaa. Oromoo fi sabboonummaa Oromoo, tokkummaa Oromoo, biyya Oromoo, Oromiyaa ni kaafna. Akkasumas immoo waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti banamee fashale. Kan lammataaf immoo karoora maaltu godhamaa jira kan jedhu keessoodhuma biltsiginnaa yookiin OPDO irraa kan arganne sanas kaafnee kan mari'annu ta'a. Jalqaba irratti sabboonummaan jara nagaa gara keessanitti dhufuu kooti. Sabboonummaan hin jibbama, hin balaaleffatama, hin balfama. Biyya OPDO yookiin biltsiginnaan bulchitu sana keessattuu warra biyya bulchina jedhan sanaa fi akkasumas immoo warra deeggartoota isaanii ta'anii sirna durii deebisuudhaaf warri yaalii godhanii sabboonummaa Oromoo, Oromummaa, Oromummaan diina keenya yeroo jedhantu jira. Mee gara keessanitti dhufuu dura kana dura
warri siyaasa hoogganan kan akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fa'aa waa'ee Oromummaa waan mootummaan sun itti jirtu maal jedhanii turan isaan dhaggeeffannee walitti adeemnu. Nagaa jedhan waan dubbatnoonni baay'een waan biraa se'aa ture. I know what they are trying to do. Waa wantoota amma adda addaa dubbatan is not accidentally miti. Kun maalinni hira mootummaan kun ittiin beekamudha. Dhaabi kun ittiin beekamudha. Uummattoota gidduu wannoo uumu isa tokko asitti qabe isa tokko irratti kakaasu irratti duulchisu amma wanni hojjetamaa jiru exactly kanadha. Oromooni Oromiyaa irratti give up godhe naannootti qoodanii karoora qabu by the way. Oromiyaa bakka shanti qooduu barbaadu. Lixa Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Kibba Oromiyaa, jiddu galeessa kana adda muruu barbaadu. Oromoo adda qooduudha, addaan baasuudha. Kana gochuudhaaf Oromummaa dadhabsiisuu qabu. Naannummaa cimsuu qabu. Naannoo sanarratti beekuma xiyyeeffateera. Oromummaa dadhabsiisuu barbaadu. Amantii ol kakaasuu barbaadu. Naashinaalistoonni yookaan namoonni sabboonummaa jabeessan, cimsan bakki isaan dhufanis bakka sanaa jedheellee ni yaada. Wallagga irraa intarneetii cufanii kophatti. Sabboonummaadha kan barbaadamu, dhahamuu kan barbaadamu. Naannoo sabboonummaa sana gogsuudha. Kanaadha karoorri mootummaa. Oromoo akkanatti qoqqoodanii namni dhiibbaa irra gahurraa miidhaa irra gahurraa Oromummaa jibbee naannummaa isaa faarsutti kan seenu taate. Wallagga kun maal barbaada? Qophaatti maal barbaada? Gujiin qophaatti maal barbaada? Jedhanii uummata Oromoo kabiroo irratti kaasu. Miidhaa irra gahurraa Oromummaa isaa kan kaleessa salphina keessa nu baase. Isaan nutu beeka jedhu, isaan nutu sabboonaadha jedhu. Nutu hunda bulchuu qaba jedhu. Kanaatiif jedhaniitu Oromoo biroo irratti kaasu. Biyya kanatti Wallaggas Arsiis hundumtuu dhiitamaa ture. Kan ol ba'e Oromummaa isaa waan qabateef. Akka waan ajandaa isaan ajandaa Oromoo ala ajandaa biraa akka waan isaan qabanitti kaasu. Walgahii isaan irratti kan isaan hojjetan kanadha. Biyya kanatti Islaamnis Kiristaanis Oromoon Oromummaa isaatiin dhiitamaa ajjeefamaa hidhamaa ture. Kan ba'e Oromummaa isaa waan cibseef Oromiyaa irratti waan cicheef. Ijoolleen dhiyaa kana irratti dhalatan bishooftutti mana kireeffatanii jiraachuu hin danda'anidha. Adaamaatti mana barnootaa keessaa mana barnootaatti special school jedhanii ijaaran san keessaallee keessaa funaananii ari'aniiru bara. Ijoollee dhiyaatti dhalatan. Barattoonni kan walitti bu'aa jiru Oromoo fi Amaara Yuunivarsiitii keessatti. Miti maaliif ijoollee Wallaggaa qofa adda baasanii isaan ari'aniif? They definitely want this. Birookiraasii mootummaa keessaati. Aangoo kamillee keessaatti illee haxaa'anii balleessaa jiran. Kun waan jirudha. Waan mootummaan kun kennuu danda'u hundumarraati ala godhaa jiran. Ani gorsi ani qabu buleeyyan keenya Wallaggaatiifis buleeyyan keenya bakka hunda jiraniifis duula Oromummaa irratti godhamu malee duula Wallaggaa irratti godhamaa jiru miti baay'ee. Duula Oromummaa irratti godhamudha. Bakka hundumaatti eessatti hidhamanii kan jiran amma yoo jette yoo dhattee daataa isaa hoo fudhattee numa argita. Yuunivarsiitii keessatti kanneen ari'aman yoo dhattee hoo laaltee daataa isaa hoo laaltee ni argita. Eessa ta'an maaliif dhiha jedhu ijoollee dhiyaati shaneedha jedhu. Yuunivarsiitii keessa isaan ari'ama isaantu du'a. Isaantu ajjeefamu. Hojiidha isaantu baha. Mana buraayyuun hodhatte eenyudha kan hidhamee jiru. Bakka hundumaa deemte eenyudha kan hidhamee jiru. Har'as miidhaan Wallagga irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate. Miidhaan Gujii irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate karaan kanuma kaleessati. Karaan kanuma Taaddasaa fa'aa irra deeman sani. Karaan kanuma Magarsaa Bariifaa irratti wareegamu. Egaa akkuma dhageessanii obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed waggootan dura kana kaasanii karaanii Oromoon irra deemuun irra jiraatu karaadhuma qabsaa'onni kaleessaa irra deemanii Oromummaa fi sabboonummaa keenya cimsuudha. Tokkummaa keenya cimsuudha kan jedhu. Mee har'a Yaayyaa irraan jalqaba. Yaayyaa Bashir Oromoodhaa fi sabboonummaan Oromummaan tokkummaan maali? Sabboonummaan Oromoodhaaf maali? Maaliif balfatama sirna kana sirna OPDO biratti? Gaariidha galatoomidha jennee. Kun yeroo baay'ee deddeebi'ee waan ibsamaa turedha. Haa ta'u malee nuyi fi jara gidduutti warra OPDO gidduutti hiikaa jecha sabboonummaa jedhu irratti garaagarummaa guddaatu jira. Jarri akka barbaadan abiyuus godhu. Jecha kana garmalee fayyadamuudhaan kara ofii barbaadanu Itoophiyummaa sanatti garagalchu jechuudha. Kuni by the way bara bulchiinsa waggaa 27 duraan ture sana keessattis sabboonummaa dhiphummaa fi sabboonummaa dimokiraatawaa waan jedhamu lamatti qoodameeti barsiifamaa ture kaadiroota jechuudha. Sabboonummaa dhiphummaa kan jedhamee ibsamaa ture sun sabboonummaa Oromummaati. Sabboonummaa sabummaati. Sabboonummaa dimokiraasummaa kan jedhamee immoo kaa'amu suni sabboonummaadhuma sabummaa ta'ee garuu akka jarri kaa'an sanatti sabummaa immoo balfa achuma keessatti deebisee jechuudha. Waa'ee saba Oromoodhaa wal lallabde Oromoo taate dhiphoo jedhamta.
akkasuma jedhaa turan jarris ammanni erga darbee booda immoo isuma sana iyyuu wayya jenneeti isa kana biraan isa kanaan wal dorgomsifneeti immoo sanumayyuu wayya jenna malee bara sanas sabboonummaa oromummaa rukutuuf jecha maqaa tolfamee itti maxxanfamaa ture sabboonummaa dhiphummaa xabbaabinnet jedhamaa ture sana nu yaadachiisa jechuudha. Amma immoo sana bira darbee walumaa galattuu sabboonummaan farra Itoophiyummaatii jedhamee muummicha ministeeraatiin akkuma aangoo qabateen waan dubbataa ture. Baahir Daar deemee waan dubbataa ture hin yaadanne jechuudha. Sabboonummaan Oromoo iyyuu ganda gandatti galche kan jedhu. Sabboonummaan Oromummaa ganda gandatti hin galchine. Kuni dogoggora guddaadha jechuudha. Maaliif jennaan sabboonummaan Oromummaa walitti qabe. Naannummaa keessaa namni dur bara dukkanaa sana keessatti ka wallagga ture wallaggummaa isaa beeka ka giddugala ture shawaa jedhee of waamuu ture ka jimmaa jedhaa kan Ilubbaabor kan arsii ofiin jedha kan baalee kan Harargee akkas maaliif kominikeeshiniin hin turre Oromoota gidduutti jechuudha bara dheeraadhaaf bara dukkanaatti teknooloojiin hin jiru hacuuccaa mootummaa yeroo dheeraadhaaf irra ture miidiyaa biyyoolessaa reediyoo dhumaanuu darbu keessatti tamsaasni afaan Oromoo iyyuu kan jalqabe booda kana innuu jalqabe waan maqaa Oromummaa walitti qabu otoo hin taane propaagandaa sirna dargiitiif banamee sanarratti qofa hojjeta. Egaa kana keessaa kan baasee har'a Oromoon hundi an Oromoodha akka jedhu sanuu biyyi keenya waloodha Oromiyaadha kan jedhu akka baratu kan godhe qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamaa tureen wal qabatee barattoonni Oromoodhaaf bara 1960moota keessa kan dogoggoruu baadhe 60moota irraa waldaa Maccaaf Tuulamaa sochii waldaa Maccaaf Tuulamaati keessumattuu handhuura waan kanaa bu'uura waan kanaa kan ture jechuudha. Akkaataan ijaaramuu yookiin parpaziin dhaabni sun yookiin waldaan sun itti ijaarame yeroo sanatti wal gargaarsaaf jedhamu malee seenaa keessatti akka maqaan waldaa kanaa bara baraan yaadatamu kan godhe bu'aa siyaasaa Oromoo yookiin yeroo duraatiif seenaa keessatti Oromoo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa giddu galaa bakka tokkotti walitti qabuu danda'uu isaati. Amantii adda addaa Oromoon hordofu walitti fidee dheeraatti natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhe Arsii keessatti bakka tokkotti Islaamaaf Kiristaanii walitti dhufanii waliin qalanii nyaachuu danda'uun isaanii suni bu'uura sabboonummaa Oromummaa isa jalqabaati jechuu danda'ama jechuudha. Oromoon amantiidhaan lakkii ani isatti qalte nyaadhu jedhee wal lagachuutu ture. Wallaaluma hubannoo dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Waan amantii keessa galuu barbaadeetii miti. Garuu waan walitti nu fidutu caala waan adda adda nu baasu irra kan jiru sana hubachiisuuf jecha wanti yeroo sana abbootiin goote waan seenaa keessatti dagatamu miti jechuudha. Waan hunda caalaa garuu inni bahaas inni kaabaas inni kibbaas afaan Oromoo keenya tokkicha nuti hundi Oromoodha. Adeemsa keessa adda adda baanee cunqursaan dhufee wal nu wallaalchise malee hundi keenya Oromoodha jechuudhaan shaggarii irratti wal gahanii adeemsa Maccaaf Tuulama eegale sanarraa gara dhaaba siyaasaa baranee modern political organization kan ta'e adda bilisummaa Oromoo jaaruutti deemuun sun handhuura sabboonummaa Oromummaa ture jechuudha. So an akkasitti define godhe Oromummaan Oromoodhaaf waan Oromoo walitti qabe malee ganda gandummaadhaa baasee fidee biyyoomse malee Oromoo ganda gandatti hin galchine sabboonummaan Oromummaa. Kanaafuu definitionii Abiy Ahmed sabboonummaadhaaf fayyadame sun dogoggora jenneeti argii gochuu dandeenya gahaatti jechuudha. Kun kana isaaniif ammoo sabboonummaan maali yoo jette Itoophiyummaa sabboonummaa biyyaati. Paatriootizimiidha jechuudha. Malee akka Oromootti ati sabboonumtee dhaabbannaan diina Itoophiyaa taateetta. Isaan amma rakkoon isaanii guddaan sirna darbee keessatti xiqqoo kan Mallas Zeenaawii wayyaa sabboonummaa sabaatii fi jaalala Itoophiyummaadha walitti firoomsuutu dadhabame jechuudha. Itoophiyaan jiraachuuf dirqamatti sabummaan dhabamuu qaba. Namoonni sabummaadhaan yaadan saba ofiitiif rakkatan rakkoo saba isaaniidhaan dubbatan lallaban akka diinaatti ilaalamutu aadaa ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Kun garuu yoo genuinely walitti dhufanii haasa'uun danda'ama ta'e sabboonummaa sabaatiif Itoophiyummaa amma jiru kanas amma dogoggoraan caaseffamee bara waggaa 100 ol jiru kana tun taane biyya feer taate ka waliigalteedhaan ijaaramuu deemtu tarii gara fuulduraatti ijaarratanii waloon jiraachaa sabboonummaan sabummaa immoo utubamee kabajamee
Oromoon akka Oromootti, Sidaamni akka Sidaamaatti, Amaarris akka Amaaraatti yoo walii gale jechuudha. Kan biraas saboonni hundumtuu akkasitti walitti dhufanii mana waloodhaa ijaaranii mana siyaasaa waloo ijaarratanii waliin bulfachuu hin danda'u ta'a. Haa ta'uti sabboonummaa diineffachuudhaan jalqabame adeemsi PPdha. Amma immoo naareetiivii waan jijjiiraa jiran fakkaatu Oromootti hurrii maruu barbaadaa jirani. Baay'ee eeggannoodhaan kan laalamuu qabu kan duraa caalaa isa kana jechuudha. Maaliif barbaadan amma immoo sabboonummaa meeshaa godhachuu maaliif barbaadan? Itti dhufnas. Rukutuudhaaf kan jedhu itti dhufna jechuudha. Itti dhufna amma sabboonummaan duraanii Oromoo gandatti galchee jedhamu suni gama tokkoon leellifamaati jira jalqabame. Gama tokkoon immoo ammas Abiyyi Ahmed sabboonummaa yookaan biheeratanyinati jedhu sana magaalaadhaa baafnee bosonatti galchineerra jedha. Egaa Dr. Milkeessaa mee asirratti yeroo baay'ee Jawaar Mohaammed yeroo dubbatu sabboonummaan gaaza qabsoo Oromooti jedhee otoo dubbatuun dhagaa. Abiyyi Ahmed immoo sabboonummaa magaalaadhaa baafnee bosonatti galchine nuti sabboonummaa hin qabnu hin jaalannu arbanyoochinan kan jedhutu jira. Mee akka ilaalcha OPDO keessa turtee waan beektuu fi sabboonummaan Oromummaan tokkummaan darbeetumaa biyyi Oromoo Oromiyaan tokko akkamitti ilaalama mee kana keessoo isaanii keessatti kan jiru dhugaachi jirtu nutti. Galatoomi Dajane warri amma mataa bilchiginnaa ta'anii kaleessa OPDO ta'anii hojjetaa turan kuni ilaalcha ofii qaban irraa ka'aniitu Oromoos akka sanatti ilaalu. Ofii isaanii meeshaa dheedhii gara fedhetti bisheeffamanii itti fe'ataman waan ta'eef Oromoos akka meeshaa dheedhii salphumatti Itoophiyaanessu, Amaaressu gara fedhanitti oofuu akka danda'anitti akka sanatti ilaalu. Ilaalcha akkasii ofii isaanii uumama isaaniitiin meeshaa dheedhii waan ta'anii fi process ta'anii yoo fedhan TPLF ergamu, yoo fedhan nafxanyaaf ergamu, yoo fedhan abbaadhuma dhufee itti fe'ateef waan baatanii deemanii fi bifa sanaan immeejii ofii qaban sana immeejicha fuudhanii Oromoo irra kaa'aniitu akkasiin ilaalu. Sanarraa ka'aniitu gaafa deeman meeshaa dheedhii baay'ee keessaa meeshaa dheedhiin tokko aangoo guddaa argate. Aangoo argate sanarra irra turuuf jecha mala dhaate. Mala inni dhaate keessaa tokko aangoo isaatti balaa hama kan ta'e kan amma yaayyaan broadly seenaarraa kaasee sirriitti lafa kaa'e waa'ee Oromoo, waa'ee Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee biyya Oromoo ijaarrachuu gara fuulduraatti jedhamu sirriitti explain godheera jalqabarraa kaa'e. Isa sana akka balaa hamaatti lafa kaayate jechuudha. Aangoo isaatti balaa kan ta'e sabboonummaa Oromoo ta'uusaa. Maaliif jennaan sabboonummaan Oromoo tokkummeessee biyya Oromoo kana ijaaree saba Oromoo kana bilisa baasee gaanfa Afrikaa kana nagaa godha waan ta'eef jechuudha. Nugusti jiraachuu hin danda'u gaanfa Afrikaa keessa yoo Oromoon bilisa bahe, yoo Oromoon mootummaa ofii filateen jiraate jechuudha. So kaayoodhaan gargar bahamee jechuudha. Itoophiyummaan niksinnaadha. Maddamariin waa'ee niksinnaa faarsa. Waa'ee walirraa fuudhuu, walirraa fuuneerraa, walirraa dhashineerraa waan jedhuun maddamarii taaneerraa jedhani. Sabboonummaa Oromoodhaaf haallaadha jechuudha. Hiree ofii murteeffannaa Oromoof Oromiyaa kallattiidhaan morma maddamariin. Maaliif maddamaramteetta waan ta'eef Oromoo wanni jedhamu iyyuu hin jiru. Haati kee abaluudha, abbaan kee abaluudha waan jedhuun waliin marqaniitudha. Afaan wanni dhadhanii akkaataa sanaan Oromiyaas diiguu, Oromoos diiguu Oromummaa jedhamu kan immoo isaan jedhan sana gandatti gashuu jechuudha. Oromummaa gandatti gashaniitu isaanii Oromummaan salaalummaadha
yookaan gandatti jechuun salaalummaan noormalii oromummaadhuma jechuun gootiidhaan akka isaan jedhan sanatti gashanii achumatti salaalee wallaggi wal arrabsaa wallaggii fi jimmi wal arrabsaa ni jecha Harargee fi Arsii wal reebaa akka kanattidha gadi buusanii waan ittiin sirna isaanii ijaarrachuudhaaf sana diiguu qabu waan ta'eef hojjetaa jiru. Sirni madda marii irratti hundaa'e sirni bilchiginnaa jechuudha. Nugusa ijaaraa nugusa keessaa immoo bara duratti Shawaa Daayinastii irraa moodel godhanii fidanii Shawaa Daayinastiin jedhamu kuni Saala Sillaaseetu jalqabe. Saala Sillaaseen gaafa jalqaba namni Finfinnee weeraree Inxooxxoo qabate Saala Sillaaseedha. Minilik miti. Saala Sillaaseetudha Shawaa Daayinastii jedhee uumee Tigree irraas kan fudhate aangoon dur Aksum ture Aksum irraa gara Shawaa Daayinastiitti kan fidee gashi Ankoobarii fi Inxooxxootti kan fide lafti Finfinnee lafa Kaakilee koo lafa Zarmaanzarii warra Daawit jedhamu dhadhee qaaqan taane charchiidhaan wal qabsiisanii soban taane kaa'anii waan kana godhee Saala Sillaasee moodelii sanarraa fudhatee Abiyyi dhufee madda marii jedhee waa'ee Shawaa kanatti fayyadamnaa jedhee Amaarris Oromoonis Shawaa keessatti akkasii wal makaniiru ejjennoo akka kanaan fiigalee waan akkasii godhaniitudha. Kun immoo deemee Oromummaa afaan hin deemu. Fiigalee Oromummaa tokkummaa Oromoo biyya Oromoo Oromiyaa faana deemuu hin danda'u. Yoo isa diigan malee sirna nugusaa Shawaa Daayinastii sana deebisanii Shawaa Daayinastii keessatti Saala Sillaasee irraa Minilikti dhufee Minilik irraa Haile Sillaaseedha tuma jedhu haal akka kanaan as gahan. So maal siin jechuu fi maddi rakkoo isaan qabanii madda marii gaafa jedhee inni fidu sirna nugusummaa isaa ijaara. Inni aangoo isaa qofa ilaala. Aangoo isaaf jecha dhalli namaa miiliyoonni 100 dhumee miiliyoona 1 yoo bushee hin barbaadan. Amala isaan beekan. Eenyummaan niksinnaa isaatii ta'uudha barbaadan. Eenyummaa Itoophiyummaa faarsee nugusa koo jiraadhu Shawaa irratti mooyi Shaggar irratti kantiibaa ta'ii jiraadhu mana qulqulluu ijaarradhu bakka itti bashannantu godhadhu waan akkasii barbaadan yeroo hunda malee waa'ee Oromoo waa'ee mirga Oromoo waa'ee biyya sana dimokiraatessu waa'ee Oromoof hiree isaa murteessu kun isaaf faallaadha balaadha waan ta'eef Oromummaa irratti har'a miti guyyaa jalqaba dhufee waraana irratti bane. Guyyaa jalqaba nutu hin beeku malee. So bilchiginnaan uumama isaarraa kaasee Abiyyi dhufuu isaarraa kaasee Oromummaan fuuldura gaanfa Afrikaa ifa godha waan ta'eef waliin hin deeman. Kanaaf jibbu Oromummaa. Oromummaan ati yoo Oromoodhaaf qabsoofta ta'e hiree ofii murteeffannaa haga biyya mataa kee ta'utti hin falmatta yoo ta'e yookaan immoo biyya sana dimokiraatessuu barbaaddu yoo ta'e sirni nugusaa yookaan niksinnaa isaan jedhan waan baduu fi isaan kanan barbaadan. So kanaafidha Itoophiyaatti qidam jedhanii deebisan. Itoophiyaatti qidam jedhanii amma sagantaa Itoophiyummaa amma bilchiginnaan ittiin deemaa jiru kana Itoophiyaatti qidam Oromummaa yuudam jedhanii deebisanii fidanii jechuudha. Amma waggaa 30 booda ajandaa awwaalame awwaara keessaa rukutanii as deebisanii hojjetaa jiru. Practically hojjetu. Kanaaf haasaa isaan gidduu kana haasaanitti boodatti deebina akka kiyyatti uumama isaaniirraa kaaseetu personality isaaniirraa kaasee meeshaalee dheedhii kanatudha gara fedhatti warra luucaanii daakamanii abbaa ta'eef ergamaa ta'antu akka kanatti Oromoo ilaalanii Oromoo irratti
duula bananii waan jedhuun qaba. Gaariidha Dr. Milkeessaa gaa amma jalqabaa kaasee piipin gaafa aangootti dhufu Abiyyiin piipin yookiin biltsiginnaan isaan badhaadhina jedhu biltsiginnaan uumamuu kaasee Itoophiyaa guddittii sana isa isaan jedhan uumuudha. Oromummaa yuudam jedhanii ብሔርተኝነት ጫካ ገብቷል jedhe Abiyyi. ብሔርተኝነት ኦሮሞን መንደር አስገብቷል jedhe gara gandaatti Oromoo deebise sabboonummaa Oromummaa kana waliin qabaniiti gaa warri immoo sirna qeenxee deebisuudhaaf yaalii godhaa jiranii akka apartaayidii wayiiti jedhuuni Oromummaadha. Hiree dirreetti bahaniiti dhaadannoo dhageessisan keessatti Oromummaa yuudam amma jedhutti gaanii egaa karaadhuma biltsiginnaan keessatti OPDO'n Oromiyaa bantirra deemaa akka jiranidha. Egaa eenyuma kana Abiyyi nuti arbanyoota malee arbanyoonni maal akka ta'e too achumaan nu ibsitanii gaariidha. Nuti arbanyaadha malee sabboonaa miti kan jedhudha. Gama tokkoon immoo Shimallis lakki Oromoo kan asiin ga'e sabboonummaadha jedhee dubbataa jira. Mee sagalee Shimallis kan sabboonummaa jedhu jiitu yoo qophaa'ee jiraate mee waa'ee sabboonummaa nutti nu dhageessise. Oromoo keessa jiru rakkoo uummata keenya keessa jiru tiniikuudhaaf humni guddaan qabnu tokko sabboonummaadha. Sabboonummaa Oromootti gargaaramuu qaba. Sabboonummaan Oromoo kanaan dura waa tokko milkeesseera. Sirna uummata keenya ukkaamsee cunqurfamtoota sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa ukkaamsee ture ofirraa darbatee gateera. So abbaa sirraa nu godhee jira. Abbaa hiree nu godhee jira. Amma maal akka godhu barbaada sabboonummaan Oromoo rakkinicha rakkoo bu'uuraa san akka hiiku barbaada. Rakkoo isa riil ta'e rakkoo hiyyummaa rakkoo dubattafummaa sana hiikuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Isaaf sabboonummaan Oromoo waan gurguddoo sadiin akka ifu waan gurguddoo sadi akka milkeessudha mootummaan naannoo Oromiyaa kan karoorsee karoora hunda keessatti akka ifu godhee kaa'aa jiru. Tokkoffaan barnootaa fi teknooloojii. Barnootaaf teknooloojii. Uummata keenya karaa indilas ta'een barsiisuu, teknooloojii hidhachiisuu, beekumsa akka inni qabaatu gochuutu nurraa eegama. So sabboonummaa keenya kanaaf gargaaramuu qaba. Inni lammataa diinagdeedha. Uummanni keenya diinagdee isaa akka uumu, diinagdee isaatti akka fayyadamu, diinagdee isaa sana immoo akka tikfachuu danda'u, akka kontirool godhu. Inni sadaffaan sirna cimaa akka qabaatu. Ganda irratti, aana irratti, magaala irratti, godina irratti, naannoo irratti, federaala irratti sirna cimaa, sirna paartiidhaa ol ta'e, sirna namoota dhuunfaadhaa ol ta'e, sirna yeroodhaa yerootti dhalootatti darbaa deemuu danda'u. Akka duubatti deebinee maraamartoo keessa hin jiraanne kan nu gochuu danda'u sirna cimaa qabaachuudha. Kanaaf akka gargaaru gochuudha sabboonummaan. Kana sadan akka reaalaayiz godhu akka lafa kaa'u. Gaariidha jiitu asumarratti dhaabna gaa baay'ee sooshaal miidiyaa irrattis deemaa ture. Gara keessummoota keenya irratti deebi'a Dr. Milkeessaa fi Yaayyaa Bashir. Daawwattoota keenya waa'ee Finfinnees waa'ee lafa Oromoo ammas fudhatamee masaraa irratti ijaaramuudhaaf jedhus dhimmoota adda addaa kan kaafnu ta'a. Ammaatti nu wajjin tura kan isin jedheen sin gaafanna. Meegaa akkuma sila kaafne Abiy Ahmed nuti sabboonummaa hin feenu arbanyinnet isa jedhu sana malee kan jedhu kaase Abiy gargaaraan Abiy immoo Shimallis Addunyaa Shimallis har'a Shimallis Addunyaa jechuun Shimallis har'a deebi'ee inni gara biraatiin lakki sabboonummaa nu barbaachisaa jedhe. Maal inni yeroo gabaabaa kana keessatti kana dura waa'ee sabboonummaa dubbachuun barbaadan waa'ee Oromummaa kana baay'een balfatu tokkummaa kana baay'een sodaatu har'a maaltu itti mul'ate Shimallisitti? Yaayyaa sirraa ka'u. Shimallis Abdiisatti otoo hin dubbadhu. Haasaa isaan akkanatti hubadhe baay'ee garaagarummaan qabu. Garuu waan hamaa tokko jira as keessatti. Waan Abiy jedheen garaagarummaan qabu. Fundamentally maaliif akkan jedhe nan ibsa.
Abiyyi nuti arbeenyaadhaa jedhe paatriyootik warra paatriyootistiitti jechuudha jirri. Maal jechuudha jaalala biyyaa jechuudha sun. Jiramti jaalala sirna aadaawii keessatti waan lallabatamudha sun. Biyya jaallachuu jechuudha. Wanni inni kana jedhuufi amma sabboonummaa undermine gochuurraa kana dubbataa beekamaadha. Wanti Shimallis jedhaa jiru garuu sabboonummaa kana fayyadamuu qabnaa jedhe. Gurra qalbiidhaan yoo dhaggeeffanne jechuudha. Maalitti fayyadamuu qabna jedhe. Misoomaaf sabboonummaa for development akkasumas for power consolidation akkanaa gaditti. Caasaa jedhe caasaa aanaa godinaa Oromiyaa naannoo federaalaa irratti sabboonummaa fayyadamnee sirnicha gad dhaabuu qabnaadha. Kun maal jechuudha? Sirnicha rarraafamaaru kana yaa marqasii afuufuun si liqimsuufidha dubbichi. Oromootti maalti himamaa jira? Oromootu sabboonummaa keessaa bahuu dide. Abiy waggaa 4 irratti hojjetee sabboonummaan gandatti galcha nama jedhee lallabee fudhachiisuu dadhabe. Kun akkan hojjenne yeroo hubatan amma maal gochuu barbaadan akkana godhettan. Maqaa sabboonummaa jedhu kana hin balfinu. Hin barbaanna barbaachisaadha jenna kaleessa sirna ittiin buqqifneerra jedhani sirna buqqa'een agarre nuti. Ammoo amma kanaaf fayyadamuu qabna. Mirga poolitikaa ittiin argachuu qabnaa miti beeki. Mirga poolitikaa gaaffiin Oromoo amma ammaatti uummatoota kumoota kudhanoota itti wareegee dhufe guyyaa ammaa sa'aatii kana dhaqqabee ittiin argachuuf ammas sabboonummaan keenya ni dhugaa suni jabaachuu qabaatu hin taane haasaansaa akkamitti sirna kana jecha sabboonummaa jedhu yookiin immoo olola sabboonummaa jedhu kanaan uummata gowwoomsinee sirna keenya gajjabeeffannaa. Namni qalbiin isaa gara siyaasaarraa maqee gara quufanii nyaatanii buluutti gara manneen infraastiraakcharoota adda addaa ijaarrachuutti tajaajiloota hawaasummaa adda addaa guuttachuutti gara sanatti micciiruu qabna. Yoo gara sanatti goone namni lubbuu jedhee hiyyummaadhaan miidhamaara. Amma beela'aa jira namni jechuudha. Inni kaan bishaan dhugaatii dhabee rakkachaa jira. Sangoota ittiin qotatu hongeen jalaa nyaannaan ilmi namaa